Meira abdi kabajamo. Meira garada Jerman irra. Artisti kenya barreessa warra guddaa. Hiriyaa kiyyaa banama. Welcome. Warra sii komandoo kabajamoo. Dachaas Oromoo. Kabajama artisti kenya ulfaata. Welcome. Abshir. Yasin. Taju. Gaogana siyaasa ijoolleen teenya viidiyoo fuutee TikTok gubbaadhaan jirti beekta. Namni an TikTok fi YouTube hin qabu beekta. Takka waa YouTube fi TikTok dalageen beeku an dubbii maallaqaa keessan jiru. Hussein Muhammad. Fahmi Dalloo kabajamoo. Welcome. Dhimma michiyyoo teenya talliibiyatti qabamtee takka gaawwan takka waan hin qabee jalaa taa'uun beeku waan sana dhimma obboleettii teenya talliibiyatti qabamtee michiyyoo teenya tasii komandoo obboleettii tiyya takka irraa gattaa'een beekuu jechuu bilbila isaanii himuun hin ta'u gaaga'ama waan ta'eef silaa dameetikaa keessa jiraatanii dameetikaatiin nafarsee isaan qabaa jechuu jara san targeeta keessa galfadhee jechuu. Dameetikaatiin ala taha bilbila isaanii immoo namoota himamuun taaneen namoota citaawaa ta'aniin bilbila isaanii argadheetiin jira. Bilbila isaanii itti bilbila isaanii na jalaa kaasuu didanii sagaleedhaan sagalee oowwaa osoo hin taane sagalee lolaa osoo hin taane sagalee nama mararuun ergeefi jara dallaalaatiif. Sagalee nama mararuun ergeefi haati tiyya isii malee hin qabdu anaaf isii malee hin qabdu dadhabduudha haati tiyya aya obboleeyyan kiyya hanjeen afaan arabaatiin. Haati tiyya dadhabduudha haati teenya dadhabduudha yatiima jireenyaan jijjiirradheettee biyyaa baate haadha qabdanii isinii saadhatee isaniif ja'a haadha teenya ijjibaquudhaaf deemtii rabbiin jazaa isiniif kafala obboleeytii tiyya naa gallakkisaadhaa maqaa keessan kabajamaadhaan isin gaafadhaan jeeni. Jarrinis nahanii sagaleen barreeffama naa deebisanii jechuu. Waa'ee keenyaa bakka takkatiin dubbatiin obboleettii teessiif gadhiifnaa jedhan. Waliinuu deebi'ee eeggannaa jechuu. Siif gallakkifna yeroo gabaabatti siif gallakkifnaa jedhan. Ati nama gaariidhaa jedhan. Maaliif jechatu waa tolcha jechatu waa balleessa waan ta'eefi. Akkuma teenya tasuudii san silaa tasuudiitti gartee deengadda shugutiin ajjeesan san taniin guyyaa lamatti baasisan jarallee fuudhee hidhatti galcheessan salaa kanneenis waan hin taane hin godhaa jechuu silaa. As keessa dameetikaatiin ala jira. Biyyi Liibiyaa jeeqamaadha dameetikaatiin ala jirtii jechuudha. Dameetikaa biyya taateen gartee dameetikaatiin qorachuu danda'a. Siigalee anis dameetikaati waan ta'eef dameetikaa addunyaati wajjin hin dalaga waan ta'eefi rakkoon qabu. Akkamitti akka ta'e akkamitti akkana ta'e na gaafachuu eenyumti nuun qabu jechuu kiyya kun iccitii mataa kiyyatti this is personal life itti naan tajaajilamuudha sin tajaajilaa jechuu ifa kana dura sinis tajaajilaa ture mas sinis tajaajilaa ni jechuu waan barbaadde irratti kanuma rakkoo ta'e qofa himachuudhaan barbaada solution asiif hin kennaa jechuu akka kanaati. Yeroo isii jira naa gallakkisan imbaasiidhaan imbaasiin biyya Itoophiyaa achi jira imbaasii saniin ambaasaaddarinaaf gargaara ambaasaaddaraan fuudheetiin biyyattii isii galchaa jechuu obboleettii tiyya ziwee isiin tanaa jechuu dubbiin hanga miciyyoon baatutti tooftaadhaan deemuu feetii jechuu tanaaf fi waa hunda raabsuun hin ta'u jechuudha. Arabni rakkisaadha sammuunsa maaliif yakka waan hojjetaniif dubbiin badduudha waan ta'eef ni hubattan gaha. Namni harka namaa jiru aangoon qabu waan fedhe dubbachuudhaafis taayitaan qabu. Wanni guddaan obboleettiin tiyya naa bahuudha jechuudha. Liibiyaa jechuudha. Haatiinis jajjabina akka argattu isinis jajjabina akka argattan waliin lamaanee jira obboleettiin teenya nuuf baati biiznillah jeetiin tana xumura. Akka kanaati. Kabajamoo uummata Oromoo hawwanii fi manguddoon ulfaatoo shanyii tiyya kabajamtuu kan kiristaanaa kan musliimaa ta'u waaqeffataa. Barcuma keessan irratti nagayni rabbii isinii baata'u yeroon jiru an ilmi keessan ulfina guddaadhaan daddacha heeraa fi seeraa
ulfaata barcuma kiyya kabajamaa dabbal mootii garaa hundee bareedaa fi miidhagaa anoodaa bultoom the greatest United Kingdom irraa UK Shalom dhimma abbaa kiyya fandishee kabajamaa ulfaataa namarra jirtanii jechuu waan isaan dubbatanirra gamaa gamana dhukkeerraa kaafamaa jira jechuu lakki ilmi abbatti seera muru ilmi abbatti murtoo himuru osuma abbaan kiyya kun gachiibsee na qalellee gachiiseetiin isaa qalama abbaan kiyya na arrabsuun abbaan kiyya na xiqqeessuun anaaf ulfina guddaadha malee salphina guddaadha miti kana anteef hin arrabsina hin xiqqeessina abbaa keessan kabaja jechuu kiyyan isinii dhaama abbaani fi waanuma fedhe yoo godhe akkuma fedhe yoo je obsanii dandeeyuun dirqama rabbiiti malee sodaa namaatii miti milkaa'ina an shanyii nabii Ismaa'eel kan abbaan isaa gachiibseetiin si qala jennaan eega rabbiin keessi ajaje naqalii jeen sanirraa shanyii abaaramtuudha miti waa'ee gosaa yoo ta'e gosti tiyya Oromoodha Oromoo malee Oromoon gosa biraan qabu Oromoo keessa nama akka namaati I am human lammummaa yoo ta'e Oromoo bira dabree lammii biyya Ingiliz guddoo alama kanaa nu gosa gosti nan beeyneehu na lammoomsitee namootomsitee naan teessee jechuudha lammii Ameerikaati Shalom abbaa lafaa Ali beekumsaan qabuun ummata Oromoo tajaajiluu malee an saree Oromooti gosti tiyyammaas dhaggeeffadha sareen Oromoo kan diinatti namarraa duutu galata guddaadha qaba sareenu jechuudha adurreen fiitu adurreen guddifatanuu galata qabdi sarummaa kootiin ummata Oromootiif dutuu malee Oromootti dutee hin beeku Oromoo diigee hin beeku waan hin qabu ilmaan Oromooti hojii qooddachuu malee sarummaa kootiin Oromoo nama ta'e miidhee hin beeku nama Oromootti dutee hin beeku akkuma hundinaa ragaatti nama Oromoo ifiin ja'urraa nasaricha Oromoo kana tuffatamaa kanatu arrafamaa kanatu eenyuma caalaa Oromoof hojjete akka sadarkaa addunyaatti gurguddaa na jiru caalaa kanaaf saree jaban maqaansaa obsaa ja'ama goobazushaa mashaallau sumu kanaaf abbaa fi waan fedhe sitti yoo nagale jechaa mitiin siin jee bara wallahi mormaan itti kennaan siin jee osoo alagaa ta'e garuu sa'aatii 24 keessatti isa bakka san hin bulchu tureen osoo alagaa ta'e namni osoo isaa abbaa kiyya fandishee ta'uu baate sa'aatii 24 ittiin bakka san irraa diileetti isa godha ardii sana gubbaa takkaa ilmi dhiiraa na jala dubbatee hin beeku abbaan kiyyaas diileetti isa godha ni beekaa jechuudha abbaa fedhe diileetti godha abbaan kiyya ka calanqoo san isinitti jaare siidaa hangas ga'u anoole ka isinitti jaare abbaan kiyya sarummaa isaatiin ka siidaa ishee bakrii saphaloo isinitti jaare sarummaa kiyyan ka muummicha ministeera kan akka Johaarfaa kan akka Lammaafaa gurguddaa harkitu kana kakaa'e an sarummaa kiyyan osoo nama Oromoon ta'in jechuun saree Oromoon guddifateen ta'uudhaan saree Oromoon guddifateedha yoo understand Oromoo ifiin jechuudhaaf sadarkaan kiyyan ga'e waan ta'eef isin warri Oromoo taatan jabaadhaa yoo understand sirba afaan Ingiliffaa immoo sadarkaa kanatti yoo dhufte qofan si dhaggeeffadha ijoollummaa tiyyarraa eegalee abbaan kiyyaas muuziqishaana guddaadha amali birraa faan amal Michael Jackson faan biyyaan itti Ingiliz waan ilmi lamaan an taane naa taate faranjiin anaaf
dhaggeeffadhu kunoo aliin as keessa jira maallaqa miliyoonota